galatichi maafu. Hallelujah. Gooftaan haa ulfaatu. Ameen. Nagaa jirtu. Nagaa keessanii. Mee harka keessarraa isaanii nagaa dhadhaame. Dabalaa seexanicha qaana uti ani nagaa dhadhaasin. Harkicha sana nagaa nuuf laateef morrii baa galateeffadhaa. Gooftaan galataa argatu. Diina baay'een ture seexanni baay'een du'a keenya kan eegu. Rakkina keenya kan eegu. Badiisa keenya kan eegu waan heddummaan ture. Garuu Waaqayyo Gooftaan karoora seexanootaa karaatti hambisee rakkina keenya sanuu yaaddessu karaatti hambisee mana keessaa gannu baasee akka sagalateeffannu godhe. Ameen jedhaaka. Ani nu taalu akkasumatti an tajaajila. Akkasumatti ameen jedhaa fuddaa akkasumatti Waaqayyo waa harka keessan keessa galcha. Yesus guddaadha. Waan dubbachuu barbaadu baay'een na beektu paasteriin abbaa nama hundumaati. Paaster Masarat baay'een jaalladha. Yeroon biyya kana dhufe isaantu na waamee akkan tajaajilu akka dubbii Waaqayyoo kanallee dubbadhu na taasisaa ture. Karaa isaanii Waaqayyo baay'ee na eebbiseera. Waaqayyo sinaa eebbisuudhaan hime. Obboleettii keenya akkasuma innaatee dinqeesii warra isaanii jechuudha daa'ima isaanii Waaqayyo Gooftaa na eebbisu. Akka carraa gaaf tokko waan dubbachuu barbaada. Innaatee dinqeedhaa wajjin akkasuma obboleettii keenya laliseedhaa wajjin gara Naqamtee ganda Raajii Masarat dhanne. Gaafa achi dhannu carraa taanee wal bira teenya sadan keenya fiillafiitii arganne. Isaanis hafuura qulqulluudhaaf baay'ee dhama'u. Paaster Masaratiin caalu jedhee man fudhadha. Imimmaan isaanii tasiin isaan geedhee yaada galanni isaaf haa ta'u. Anis baay'een dhama'a Waaqa kana duukaan iyyaa warri iyyan iyyi isaanii fuula Waaqaa duratti gatii qaba. Yaadaan gara biyya alaa deemee hojii hojjetachuun barbaada. Garuu Raajiin Masarat utuu isaan kadhatanii warri Naqamte abiddi tokko harka isaanii irraa natti faca'e. Carraan karaa isaanii argadde karaa innaatee dinqeedhaa fi karaa obboleettii koo lallisee haadha manaa Gaashee Balaa jechuudha. Na waamee isaan gidduudhaa baasee naa kadhate. Lafa jirtutti Waaqayyo Gooftaan si haa yaadatu. Rakkina gidduuttis, du'a gidduuttis, hojii dhabuu gidduuttis, arrabsamuu gidduuttis Waaqayyo waaree kana si haa yaadatu. Taayisee kan dhiphataa jirtu ergamaan billaa baatu rakkinicha dhiphina sirraa argutu. Kottu meenaan jennaan natti raajanii ameeniin jedhee ammas marsaa lammata nan naqee ammas isa lammataa immoo abdii koo kutadhee ani ijoollee sadan qabaa. Ijoollee kana fudhadheellee gara biyya kanaa baay'een ture isaan booda harti kiyya duutee naan gara biyyaatti deebi'ee ammas Raajiin Masarat akkas naan jedhu. Ati gara biyya keetiitti deebi'i Waaqayyo hojii siin qabaa naan jedhan. Maal ani biyyatti hin deebi'u ol ba'uun barbaadaan jedhee. Lafa Waaqayyo isiniin jedhe taasin achuma burqaan isinii jedhe ba'a. Burqaan koo qabamee na fudhaame. Lallaba muraasa lallaban kadhanna Waaqayyo kadhannaa waan banuu qaba. Waanuma si rukutu qaba Waaqayyo. Waanuma har'a Waaqayyo itti na hiikuu qaba jettee dhufte Waaqayyo si hiikaan jedhan. Anarra hiikameen baay'eedhaame. Kana kan hin dubbachaa jiru namni amantii qabu ani nan hiikama jennaan Waaqni waaqotaa hin hiikaan jedhan. Waaqayyo na hiikadha ammas mee? Yeroon Waaqayyoo gaafa siif ga'u akkuma harrettii sana hiikaa yoo namni sin gaafate Gooftaatu dhimma see qaba jedhaa jedhe akkasuma Waaqayyo dhimma kee qaba diinna ofumaa siiti harkaa si baaseera Waaqayyo. Hallelujah. Na qabuu hin dandeessodhaame? Har'a sirkaan baay'eedhaan isin. Kanaan booda tolee jedheen gara biyya beegiitti gad deebi'ee biyya beegii gaafan gaditti deebi'u teessee paaspoortiin tokko na rakkisti. Paaspoortii kana gaafan ilaalu kaateen deemtuu naan jetti. Maqaa Yesuusiin ati gufuu rakkinaa ta'een kee gube. Waan si rakkisu waan Waaqayyoof si waliin galleef gidduudhaa gubi Waaqayyo eebbatti si baasaan jedha. Gooftaan galataa argatu.
paaspoortii kana gubeetan situ na rakkisaa irra eebba koo qabeedheen achi kaa'ee yeroo waaqayyoo gaafa ga'u mishiggii ji'a 4 galee ji'a 4 ergan galeeti ji'a 3 keessa baajetan fixe. Ji'a 3 kana keessa baajeta gaafan fixu akkasan jedhan ture beelli jira ijoollee waaqayyoo dheebuun jira Kiristoos keessatti garuu nu maal qabna humna waaqayyoo isa kana qabna. Yesuusiif galanni haa ta'u. Lagarra dhaqeen goodarree coradheen nyaachuu jalqabe. Ijoollee koo wajjin ammasitu goodarree coradhu dhuma irratti jechuudha ji'a tokkoon ji'a 4 fixachuudhaaf goodarree lagarraatiin nan fixan ture. Isaan booddee akkasan jedhe hin dhanne marrataan laga keessaa ol yaa'eeti aduu qaammachuuf gara aduutti ol ba'aa jira. Qomaaxirii jalaa jechuudha. Dafeen achirraa goree atis ilmoo qabda bineensa nanaa anis ilmoon qaba. Iddoon kun kan keedhaa. Garuu maqaa gooftaa Yesuusiin na duraa ture waan nyaadhu dhabeen soomaan jiraati goodarree kanan corachuu dhufeen jedheen. Bineensi na dhagee achi narraa gore. Wanti afaan isaan beenne maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Waaree kanas yaada ga'u. Maqaa Yesuus waaree kanas yaada ga'u. Kanaan boodannaan inni deemee ituman goodarree kana coradhuuni ayyariin tokko lagarra darbaa jira. Ayyarii kanas ol ilaalaa ijoollee waggaa irraa kanaan deemtu hin jedheen. Ijoollee gootiin natti kolfan. Galanni waaqaaf haa ta'u. Yoon ijoolleen namaa barumsa baratte handaftarii 2 biteen itti kennaa sakaan asiin barreessaa sakaan asiin barreeffadhaan jedha. Malkiin koo niitii sooressaan fakkaadha. Rakkina koo namatti ni maddu. Maatiin keessaa dhufe musliima sababan kiristaana ta'eef nan jaallatanii waaqayyoon moodacheema sanattan si barbaade siinan dhimma qaba jedha. Ituman kana qabadhee rakkadhee dhiphadhu akkas naan jedha abjuu kootiin dhufee raajiin masarat kun ati naan jedheen naan lafni kun maqaan nu lafa kanaa waldaa dandeettii fayyisuu waaqayyoo jedhama naan jedhe. Yesuusiif galanni haa ta'u. Olutaaleetanii aameen jedheen dafeen maqicha barreeffadhee ni dhadhee kaa'e. Hinuman karadhu musliima gidduun jira laa. Ituman akka kanatti hin karadhu haajiin tokko kintaarotii waggaa 10 rakkise. Akkas naan jedhu turan dhufanii erga mishiggicha fixeeti gaala. Kadijjaa naan jedhan oon jedheen. Kunoo yeroo namni mana kee dhufee sheexanirraa iyyitee baatu nan argaa. Yeroo maraatuun dhufee fayyuu nan argaa. Dhibee waggaa 10 qabaa naa karadhu waaqina fayyisnaanii ani si wajjinan jiraa jedhe. Yesuus guddaadha. Kan diina keessatti ta'e waaqayyo waaree kana siif kaasu. Toleen jedhee isaan booda haajiin kun waan jabaa tokko arge mandara sanaa dhagaa darbatanii na rakkisu yaa harka waaqayyoo siif jedheen gad deebi'e harka dhagaa darbatu mana kanatti abiddarra buuse naan manni 5 xabettee gubatte. Yesuus guddaadha. Tokko haajiin kana arge inni lammataa ammoo ibsaan qaxxaariitanii qaxxaladhee jira. Yeroo man sagantaa jalqabeen haleluuyaa jedhu afuurichi keessaa rakkata iddoo ta'eef dhaqanii qaxxaariin irraa cufu. Yesuus waan sitti cufamaa jiru sirraa banu. Isas dhaqeen namicha nana maaliif qaxxaarii kana cuftannaani iyya kenna dhabate huba qoonqoon qabduu hinaan jedhe. Gooftaan galataa argatu. Jennaan rakkoon qabuun jedhee qaxxaarii kana lammatan cufta yoo ta'e guyyaa sagantaa kooti siyaafanni sun jedheen. Qaxxaarii dhaqee qabee mucaan achumatti hafe rukutanii irraa gadi buusan. Gooftaan galataa argatu. Ammas zim jedhee man nawwaaqessa konferensiin qopheessee amma dhaqanii cufan. Qaxxaarii nan achitti si gubeeran jedheen. Qaxxattee achitti gubatte qaxxaariin. Yesuus guddaan. Annan galfadhee har'a nama jahannarraa galfatee jira. Hammati kan namaarraa soorachuudha. Hammati mana yookaan kan namaa yaaddu harka namaa kajeeltu yaaddee yerootti dhabdeetti wanti itti barbaaddee yerootti dhabdeetti barbaade gara kennuuf. Ameen jedhaasin. Waggaa isaatti jechuudha ijoollee koo paaspoortiin biyya Jarmanirraa akka hojjetamuu fi dawwalanii ijoolleen kee biyya laatta barattu dhaqi ijoollee kee paaspoortii hojjedhu jedhan. Xiyyaarri gaafa laga keessa dabartee ammas ijoollee koo ceesisuuf itti fakkaata. Galanni waaqaaf haa ta'u. Innaa ijoollee koo kana gara Jarmanitti geggeessuudhaaf an dhufee as jira. Carraa ta'ee galanni isaaf haa ta'u. Carraa ta'ee utuman akka kanatti hin jiru haajiin sun isiniin fixa. Erga kintaarotiin kun rakkistee kadijjaan naannoo fayyisaa waaqennaan sin fayyisadeen zayitii kadhataatii fi bishaan kalataa haadha indiitti naqeen sinitti agossu waaqayyo dhaqaatti miicadhaa sinirraa gossaadheen itti kenna. Bishaan itti nutti laatte kun maalii naan jedhan. Sinitti tolaa irraa gara dhugabaatiin.
Lallaba moo dhuga baatii kanaan isin fayyitu? Lallaba yeroo hundumaa dhageenya mitiire har'a nami fayyu jira dhuga baatii kanaan naan jedha Waaqayyo. Kanaan boodennaan dhaqee dhiqate Waaqayyo irraa gosse. Warri dhagaasti darbatan kun lammuu sitti hin darbatanii dhaqiitii hiyyama baafadhu jedhe. Ani immoo wanticha barreesseen kaa'adhee jira. 10,000 harkaa fudhadheen Addis Ababaa dhufe. Yeroo tokko raajii lammii wajjin asitti wal tajaajilaa turre. Sin tajaajilaa turreerra. Sanbata duraa tokkoof sanbata tokko saantu sin tajaajilaa turre. Sanbata duraa immoo galanni Waaqaaf haa ta'u. Waaqayyo waan haaraa naaf hojjetadhaame. Kanaan booddee jechuudha dhufeen hiyyama kana baafadheen gaddeebi'ee gadda pirezidaantii Saadiqoon Abdoo na waamanii ati ishee beekii irratti waldaa banteennaan jedheeni si barbaanna naan jedhanii Waaqayyo lafa teessee beenne si teessisa ameen hin jettu ati. Yesuusiif galanni haa ta'u. Isaanii wajjiniin isaasaa geggeesseetuman jedhu warri akkuma keenya kan akkuma Paaster Faa Wangeelaaf kottee ta'anii dhaabbatanii lallaban kun walitti namminee teenya turre leenjii nuu kennanii leenjii booddee immoo obboleessa keenya Shifarraa'uu namni jedhamu wangeela 1,000 waldaa keef kenneera. Harka rukutaa Waaqa galateeffadhaa. Ameen jedhee wangeela sana fudhadheetanii mana tokko kiraayee fudhadheen itti naqee gatii ittiin gara beegiitti ce'ummoo Waaqayyo naaf qopheessu. Waaqayyo duwwaa keessiif guutu. Isa danaa walumaan achi dheeyas Yesuus Kiristoos waan hamaas rukutee waan gaarii nu baasaa irraa ammas burqaan cufamee jiru siif dhangala'u. Karaa hin beekamneen Waaqayyo balbala sitti haa banu. Innaa akka kanatti dhufeen addana jira. Waaqayyo nu gargaaraa. Nuun yeroo hundumaa hojii Waaqayyoodhaaf of alaannu. Waaqni keenya immoo kan keenya nuuf hojjeta. Kan keenya nuuf hojjetu ree mee Waaqayyo naaf hojjeta dhaame. Dabalaama Waaqayyo naaf hojjeta dhaasin. Waaqayyo gaafa namaaf hojjetu seexanni hin jaallatu. Seexanni yeroo Waaqayyo siif hojjetu banamaa kee cufuu barbaada. Cufamaa kee banuun barbaadu. Har'a wanti isin jalaa cufamee jiru harka Waaqaan isiniif banamu. Naaf banama dhaame. Har'a Waaqayyo harkaa waa fuutee baata maqaa Yesuusii waa fudhadheen gadi baay'ee dhaame. Mataa keenya gadi qabannee dubbii sagalee Waaqayyoof hin kadhannaa. Natti dubbadhu jennaa. Waaqni keenya dhaabatee namaaf dubbata. Waaqni keenya dhaabatee namaaf lola. Haleluuyaa. Laaratii kaaniyaas. Ulfaari adooniyaas. Efraayi jeeniyaas. Iyyesuus ati jabaadha. Keessa namummaa namaa inni beeku Kiristoos keenya guddaadha. Kiristoos keenya jabaadha. Gadda garaa namaa kan beeku. Jecha sirra jiru. Gaaffii sirra jiru. Waan deebii dhabdeti. Deebii inni siif kennu Waaqayyo gama koof gama keedha. Waaqayyo garee keenyaadha. Ijoolleen Waaqayyoon qaanofnu. Yesuus guddaadha. Garaa dhibaa'ummaa keessaa baanii garaa amantiin doonii Kiristoos keessa galla. Waaqayyo wanta nu dhiphisu hundumaa nurraa hin rukuta. Sirraa sin rukuta. Jireenya keenya Waaqayyo hin gargaara. Raashida laraboota meredele vegaaniyaas. Qilleensa kanarraa. Dachee lafa kanarraa. Samiirraa. Harka Waaqayyo Waaqa jiraataan. Nama keenyarraa. Foonirraa. Dhiigarraa. Lubbuu keenyarraa. Harka Waaqayyootiin ergamni Bilzibuul kan rukutame haa ta'u. Nan diigaa mootummaan dukkanaa kan rukutame haa ta'u. Nan diigaa mooraa ati keessa jiraattu keessatti abdii keenya kan nukutu. Lafa teenyutti tajaajila keenya irratti. Namummaa keenya irratti. Qalbii keenya irratti. Wanta fuura isaa darbatu. Harka Waaqayyoon sa'aatii kanaa kaasee kan rukutame haa ta'u. Foon kee as kaa'ee. Foon koo as kaa'ee. Qalbii koo butuu kan barbaadu. Daldala isaa kan daldalatu. Hojiin Luusfer. Hojiin Seexanaayil. Ergamni Bilzibuul. Ergamni bara dhumaa sun. Humna du'aa ka'u Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Xibaarri xonqolli sammuu kee kan qabu rifeensa keetti kan hojjetu. Awwaara miila keetti kan hojjetu. Milkaa'ummaa wanni si dhowwe. Wanni milkaa'ummaa nu dhowwe. Harka Waaqaan obboleettii koorraa abbaa koorraa haadha koorraa kan rukutame haa ta'u. Raajota lafa kanaarraa kan rukutame haa ta'u. Paasteroota keenyarraa kan diigame haa ta'u. Molgaan Bilzibuul saba kanarraa daa'ima keenyarraa kan dhaame haa ta'u. Faarfattoota keenyarraa kan dhaame haa ta'u. Hojiin dukkanaa harka Waaqayyoo kan diigame haa ta'u. Ilma Waaqayyoo ati hojii seexanaa diiguudhaaf mul'atte. Ati hojii abbaa ormaa diiguudhaaf mul'atte. Malee hojii moototaa miti.
hojii namaa miti, hojii seexanaa diiguudhaaf mul'atte. Humna du'aa ka'u Yesuusiin hojiin abbaa ormaa kan diigame haa ta'u. Hafuurri Geeshaar kan diigame haa ta'u. Hafuurri Bilisibul kan diigame haa ta'u. Hafuurri marrataa jawween hojjetu kan diigame haa ta'u. Hafuuronni allaattiiwwan garaagaraan hojjetan kan diigame haa ta'u. Ayyaanni sarii, ayyaanni fagduu kan diigame haa ta'u. Ayyaanni xonqolaa, ayyaanni digimtii kan dhaame haa ta'u. Kan dhaame haa ta'u. Kan dhaame haa ta'u. Hojii kan sitti cufu kan dhaame haa ta'u. Humna wangeelaa kan nurraa nyaatu kan dhaame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kan nu bira dabarsu kan dhaame haa ta'u. Yeroo hundumaa sim jedhee maqaa Yesuusiin kan nama aarsu. Gloria shi italafanias. Wanni dhala kee lolu, wanti mana kee lolu wangeela kanaan kan diigame haa ta'u. Sagalee guyyaarraan sagaleen sii baasa. Ilmi Waaqayyoo hojii hamaa sirraa diigu. Dukkanicha hamaa sirraa urgufu. Anarraa sa urgufu. Waldaa kanarraa sa urgufu. Aariin gaddi hargutamu. Wal dhaga'uu dhabuun diigamu. Ella huutaa hiivaaraadaaniyaas. Randa laboori abrivaayiteeniyaas. Garaa namummaa keessa, garaa namootaa keessa garaagarummaa kan keessu. Sammuu namaatii gooftaaf akka hin bitamne kan gootu. Harka Waaqayyoon kan shidhame haa ta'u. Wangeela kana duraa kan shidhame haa ta'u. Lafa kanarraa, nurraa, saba kanarraa, dhala keenyarraa, gaa'ila keenyarraa kan shidhame haa ta'u. Kana waaniitu ulfaadhu. Dubbii sagalee kee nu fayyisi. Dubbii sagalee kee nutti dubbadhu. Kakuu keef galmaan nu ga'i. Dhaabannee akkas dhageenyu, dhaabbannee akkas lallabnu. Dubbii kee duwwaan nurraan haa mul'atu. Humni waaqummaa kee nu wajjin haa ta'u. Hojiin fooniif dhiigaa maqaa Yesuusiin lafa jirutti kan ukkaamame, kan awwaalame haa ta'u. Ameen. Gooftaan galata argatu. Hojii ergaa Yohaannis isa duraa, ergaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 10 irra kan jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Sagaleen kun akkas jedha. Ergaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 10tti nan dubbisa. Akkas jedha. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate hin beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argines, isa hin beeknes. Yaa ijoollee koo, hundinuu karaa irraa isin hin kaachisin. Inni sun jalqaba akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaan Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabamanii jiraachuun hin danda'u. Namni waan qajeelaa hojjetu obboleessa isaa hin jaallannes. Namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaas hin jaallannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaa kanaan hin beekamuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo galata guddaa argatu. Ijoolleen Waaqayyoo ijoollee ifaati. Ijoolleen Waaqayyoo ijoollee jireenyaati. Karaan ijoollee Waaqayyoof karaan seexanaa tokko miti. Ameen. Gooftaan galata argatu. Sagaleen dubbachuu barbaadu. Namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Namni cubbuun hojjenne immoo ijoollee Waaqayyootiidha sagalichatu. Cubbuu seeraan alaa jechuun maali? Cubbuu seeraan alaa jechuun maali yoggaa jennu? Cubbuu seeraan alaa jechuun gaaf tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa walitti sassaabee sagalee tokkotti dubbata ture. Seera Faarisotaatti qabamtanii hin jiraatinaa. Raacitii Faarisotaa of keessaa raawwadhaatii gataa. Seerri Faarisotaa kun seera cubbuu deeggaru, seera ajjeesu. Yesuusiif galanni haa ta'u.
seera jibbu, seera hamaa godhuudha, seera fannisuudha. Seera yeroo hundumaa seera Waaqayyo wajjin waliin galleedha. Kanaaf isin immoo raawwadhaati seera Fariisotaa kana, raacitii isaanii kana of keessaas baasaa, ittis qabamtanii hin jiraatina. Cubbuun seeraan alaa karaa Addaam dhufte. Cubbuun seeraan alaa karaa seexanaa. Seexanni yeroo hundumaa bifa mataa isaa fakkaatee deema osoo hin taane bifa namaa fakkaatee deema. Cubbuu nama hojjisiisuuf as hin jiru. Cubbuutti nama kuffisuudhaaf as hin jiru. Toora Waaqayyo nama kaa'e keessaa nama baasuudhaaf as hin jiru. Yeroo hundumi kararri seexanaa jireenya namaa qajeelummaa yookaan qulqullummaa keessaa baasee karaa cubbuutti, karaa dukkanaatti, karaa waan Waaqni hin jaallannetti nu butuudhaaf baay'ee ariifata. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaarra gaafa ture raawwadhaa cubbuurraa of eeggadhaa. Fariisonni kan isaan hojjetan dhiiga Abeeliif Qaayilii jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas isa mana qulqullummaa keessatti isaan ajjeesan yoo raajonni isaanitti dhaqe isaan hin simatan, dubbii sagalee Waaqa keenyaas hin dhaga'an, isan jedhu dhaga'aa hin jiran. Isin immoo san jedhu dhagaa, isattis qabamaa jiraadhaa. Yakka isaan hojjetan kanas karaa isaanii irraas hojii isaanii irraas of eeggadhaa. Waaqayyo gooftaan bara jiraannu nama isatti qabamee nama waan qajeelaa hojjetee argamu nu haa taasisu. Qasedhee man lallaba seenarraa kun ameen jedhaasi waan tokko nama lamaaf as keessaan gala. Yesuus guddaadha. Lallabaa turreerraa makiinaatti bitattaa, rakkinan irraanfattaa, amman ga'a qajeelummaan tarkaanfanne biyya qajeelchina. Yesuus guddaadha. Amman ga'a wal qajeelchinee du'a wal oolchina. Ameen. Amman ga'a dubbii dhugaa jireenya barabaraa kana walitti himnee agabuu mateenye wayitti tarkaanfanna. Ameen. Ingaa shangillinnatiin ingaa afuura qulqullaa'aa xureessanii gooftaa arrabsiisanii madda nagaa fuudhanii abaarsatti jijjiiruun har'a sagalee Waaqayyootti sirriitti bulla. Maqaan Waaqaa eebbifamu. Sirriitti bulaas jirra. Wanti nu arginu nutti tolaan jiru isa kana keessatti garuu waa nutti hin tola. Natti tolee argama dhaame. Yesuus karaa kootee dhaame. Yesuus nagaa kootee dhaame. Ani immoo inni erga nagaa kootee jedhaame. Ani immoo nagaan lallabaa jedhaasin. Seera cubbuu biyya lafaa jalaa nan ba'aa jedhaasin. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe seera biyya lafaa cabsuuf dhufe miti. Aangoo seexana samiirraa gad darbatame sana isni samiirraa gad darbatame sun immoo Hewaaniif Addaamin bakka Waaqayyo nu kaa'e Eden keessaa gadi baase. Humni isa gadi baase sun immoo Kiristoos Yesuusin amanachuurraan, Kiristoos Yesuusin gara koof gara keessan dhufuurraan aangoon daabiloos karaatti hafeera. Ameen ameen. Har'as immoo aangoon daabiloos bukkee keenya jira. Aangoon Yesuus nurka jira. Aangoo daabiloos isa bukkee keenyaa sana ol kaasuu dhiibnee aangoo daabiloos gadi qabnee aangoo walgeelaa ol kaafna. Ameen ameen. Barana baree barana hojjettee naannoo sii darba. Yesuus guddaadha. Inni taa'ee hojjete ta'ee nyaachuuf baranni birrachaa jiruudha. Ati garuu kana keessa teessee haaleluyyaa. Lafa onaa irratti maqaa gooftaan barrisii darbaan. Yesuus naa dabarsa dhaasini. Kanaaf gaa cubbuun seeraan alaa kun maal fide? Dhahicha namatti fide. Rakkina namatti fide. Ejja fide. Halbaadhummaa fide. Hanna fide. Qulqullummaa nu keessaa ajjeese. Maal? Cubbuun seeraan alaa. Fooniin mul'ataadha jechuudha. Cubbuun seeraan alaa kun gaafa qe'ee namaa seenu, gaafa biyya namaa seenu, cubbuun seeraan alaa dhiiga dhangalaasee lubbuu galaafata. Seera uumamaa boqonnaa 6 kaasnee yoo dubbifne cubbuun seeraan alaa yommuu inni Waaqayyoon gaddisiisu argina. Nama uumoo kootti baay'een gaddeedhe Waaqayyo. Kan eenyu hojjete? Kan anaaf isin hojjenne. Maaltu nu hojjisiise? Raacitii nu keessaa hin baane nu hojjisiise. Har'a raawwadhu tufime waa tu'ee tufime. Sagaleen kan waldaa kanaati. Kan nama keenya hundumaati. Waaqayyo gooftaa waa hin godha. Tuu godhee lafa kanarraa Waaqayyo waan qajeelaa hin dhaaba hin dhalchisiisaa. Tuu jedhee tufaatii kee irraa waan hin taane gadi baasee gata.
Amiin jettula. Waa gadi ba'een sokkaadhaame. Wanta haaraan immoo ol galaadhaasin. Yesuusiif galanni haa ta'u. Cubbuu inni waaqni hin jaallanne xuraan sun gadi ba'ee hin sokka. Inni qulqullaan garuu deebi'ee ol hin galaan jedhan. Qe'ee mooraa cubbuun galtu, gaa'ila cubbuun galtu, hojiin cubbuun galtu, waldaan cubbuun galtu guddina hin qaban. Ilaazuu dalvaariyaa daaniyas. Sababa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Baay'ina cubbuchaa sin arge, baay'ina gochaa faarisotaa sin arge, lubbuu du'uu sin arge, dhiiga dhangala'u sin arge. Isin amma yoomii akkas gootu'e? Isin amma yoomii akkasitti deddeebitu'e? Warri si dura arrabaan fiigan cubbuudhaan, warri si dura iddoo argachuudhaaf fiigan, warri arraba qaban, warri yakkaan fiigan, warri birriin fiigan, har'a si dura gadi ba'u ati ol galta. Ameen. Ati ol galta. Ameen hin jedhan. Ilmaan cubbuu oofamee gadi ba'a, ilmaan ni nagaa ol gala. Ameen. Gaa'illi mana keessaa cubbuu qabullee haati manaaf abbaa manaa nagaa dhawwata. Sababa maal keessa jiruuf? Sababa cubbuun jiruuf. Ija isaatu hin qulloomne miicee. Cubbuun keessa taa'e keessaa hin baane. Maaltu cubbuutu? Kana godhi, kana ejji, kana hati, kana godhi, kana godhi, kana dhiisi. Ati immoo kana taata. Inkoo lisuma qabdutti qulqullummaan irra jiraadhu Waaqayyo waa si eebbisa. Ameen. Beenyaan qajeelummaa, beenyaan qulqullummaa eebbatti ol nu galcha. Ameen. Waaqayyo isumaan qabutti qulqullummaan naa jiraachisu dhaame. Kanaaf gaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwatee akka jedha ture bartoota isaatiin. Cubbuu kan ta'u, cubbuun kan jedhamu, cubbuun kun jedhe. Isa gad darbe miti kan isin xureessu, isa keessa keessanii ba'uudha. Wanti gad darbite yoo gaafa shinti beetiidhaan nu mi'aa nyaanneedhaan namiti. Gaarummaa qabdi, gaarummaa hin qabdu. Funyaan qabanneetti ol kaana. Hundumtuu cubbuudha. Wanti funyaan si qabachiisu jira guyyaa irraa kaasee Waaqayyo dacheetti gad uwwisaan jedhe. Mooraa ati irra teessee waan hundumaa jibbaartu kun maqaa gooftaan kan si keessaa jibbaaru hafuura qulqulluudha. Wanti jibbame ardiitti kan dabalame ta'u. Mana keerraa, gaa'ila keerraa, abbaa warraarraa, haadha warraarraa, daa'imarraa wanti hamaan kan rukutame haa ta'u. Maddi cubbuu ol nutti galchu harka Waaqayyoo, maddi cubbuu waldaatti galchu dhiiga Yesuusiin kan tarse haa ta'u. Kanaaf egaa raawwatee gooftaan keenya Yesuus duuti karaa Addaam dhufte, karaa Yesuus Kiristoos immoo jireenyi biyya lafaa kanaaf akka dhufe bartoota isaatti himuu jalqabe. Biyya lafaa kanarra maaltu ture? Dukkanatu ture, cubbuutu ture, jireenya ulfaataatu ture, jireenya gadheetu ture, jireenya gadhiisitu ture. Habba walii gala isaatti illee afaanni keenyaaf afaanni namoota waliin galle ture. Sababa maaliif? Sababa waliin dhageenyeef, sababa wal tufannuuf, sababa gadaantummaa wal ilaalluufitu Waaqnis teessoo isaarraa nu jibbee ani nama uumuutti nan gadde garuu nan balleesse. Erga nu balleesse immoo kan balleessee achi nu hambisu osoo hin taane tokkicha ilma isaa gooftaa keenya Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Araarri maaliin nuuf ta'e? Yesuus Kiristoosiin nuuf ta'e. Meesuma kanaaf harka keessa walitti rukutaa galateeffadhaa. Yeroon taa'ee karaa cubbuu kana lakkaa'u ilaalusi garaan koo baay'ee nagadda. Garuu Kiristoos Yesuus immoo raawwatee nu balleessine Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti afaan uummatatti waliin maqe. Har'as immoo teenyee gaafa laallu wanti dur macaafa kana keessatti ta'e har'as walumaan makamaa jira. Nan sobeela. Waliin makamaa jiru ni seera uumamaa keessatti ta'e boqonnaa 11 keessattis ni Waaqi gaddees Waaqayyo nutti araaramu. Ameen. Yesuus guddaa. Kanaaf egaani gooftaan keenya Yesuus gara biyya lafaa gaafa dhufe du'a ulfaataa kana, cubbuu ulfaataa kana nuuf garafame, nuuf tumame, dhiiga isaa nuuf dhangalaase, madda jaalalaa nurratti agarsiise, isaan booddee gara maaliitti nu geggeesse? Gara Waaqayyoo wajjin walitti araaramuutti nu fide jechuudha. Har'as manni Waaqaa wajjin waliin beekne, har'as laphee Waaqaa wajjin waliin beekne, har'as garaa Waaqaa wajjin waliin beekne. Yeroo hundumaa kan namatti qabamu, yeroo hundumaa kan namatti gaddu, yeroo hundumaa kan cubbuudhaan doorsifamaa jiru harka Waaqaan gara Waaqaatti deebi'ee Waaqa ishee irraanfachiisuu hin jedhaan. Kanaaf egaan kaayyoon ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyaa maali? Kaayyoon ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyaa Kiristoos Yesuusin amanachuu keenyaadha. Kiristoos Yesuus du'ee du'a mo'e jireenya bara baraatti nuuf qopheesse. Erga jireenya bara baraatti immoo nu erge yookaan nu agarsiise. Jireenya bara baraa dhandhamachuun
isa isarra ture sana obsinee baannee wal dandeenye garaa qajeelaaf garaa qulqullaan akka nu gara isaatti jiraannee mootummaa Waaqayyoo galluuf salafarraa isinii xumureerra qeensa Waaqarraa isiniif qopheesse. Jireenyi haaraan naaf qophaa'eera jedhame. Harka wal qabaati yoo inni lafarraa siin taane waliin jedhame. Jireenyi Waaqarraa siif ta'eeradhaani. Haleluuyaa! Jireenyi Waaqarraa eenyuun nuuf ta'a yoo ta'a jenne lammii alaa qabnu miti, fira alaa qabnu miti, jajjaboota miti. Kiristoosiin amanachuuf isa amananne kana amanamnee hojjechuufiidhaaf jireenya qulqullaadhaan fuula Waaqaa dura deddeebi'uudhaan waan Waaqayyo karaa isaa nutti ergee karaa isaatiin iji keenya baname kana hojjechuudhaan jireenyi bara baraa ammas nuuf qophaa'eera. Ani ilmaan ifaatee dhaame guddisaa ani ilmaan ifaatee dhaasin namni akka dhufee nu qabu hin jiru. Yesus guddaadha. Ilmaan ifaati nuti. Ilmaan ifaa immoo ilmaan dukkanaa wajjin walii galee hin jiraatu. Ilmaan ifaa maalii wajjin walii galee hin jiraatu? Ilmaan dukkanaa wajjin walii galee hin jiraatu. Ilmaan dukkanaa gaafa jennu amman dur Khadiijaadha. Jireenyi dur Khadiijaan keessa turte jireenya dukkanaadha. Jireenya dhugaatii ta'uu danda'a, qaamuu, xuuxuu, jireenya nu keessaa dhufne, maatii nu keessaa dhufne, jireenya Waaqan beekne. Ortodoksii illee xinnoo ishee isinitti dhiyoodha. Si Waaqaam karaa keessan nu fayyise Waaqayyo isin haa eebbisu. Utuu isin hin jirre lallabnu akkasitti dhaabbanne karaa keessan qaroo keenya Waaqayyo bane. Soba immoo miti. Ta bifa isaatti nu uumamate Waaqayyo. Gooftaan galataa argatu. Ameen. Sinii nyaatamaa jira nyaati kun. Dhugaamee harka keessan ol kaasaame bakka walii galla Waaqni isin haa eebbisu. Kanaaf Khadiijaan amma dur yoo Khadiijaa turteetti shaashii keenya wanta hundumaa kana tamettamenne caatii qaamna loozii enna sukkaara jenna xibenoftuu garaagaraa kana aarsina Allahumma salli jechaa ol gaafa chii maraqannu immoo salaamu aleekum yaa qixxaaf nyaan gajjallaan gallixxannee dibbee rukututti kaan. Yesus galataa argatu. Hin jenna kun Waaqa biratti galata hin qabu. Yeroo san argunnee jennu immoo isa amma faarfannu kana faarfannaan amma gaafa utaalaa faarfadhaadhaan erga Addisaa Ababaa dhufne namni baay'een nanni keenya bubbukokeera. Xinnoo see akka jechuu barbaanna Waaqatti. Waaqatu immoo nu bukose. Waluma taali qarxam jedhii faarfadhate wanta maasirraa qarxadee cita. Yesus guddaadha. Ergamaan asii olii kan jirus faarfannaadha malee lallaba miti kadhata miti. Waaqni waaqotaa kadhannaa keenya irraan ol utaalee akka faarfannu samii irratti yaamamaadha. Yesusiif galannaa ta'u. Kun galata hin qabu. Sababa maaliif dukkana keessa irrachuun iji keenya hin banamne kun nuun galu inni sun arabiffa karatti hiikan nuun qabnu isin garuu fuuluma keessatti akkasi calaqqisa. Gooftaan galataa argatu. Ani ilmaan ifaatee dhaame kiristaana kana immoo gaafa arginu hin jaallannu dhagaatti guur. Bakka kiristaana tokko yoo ajjeemne jannata torba nyaanna jenna karatti isin ajjeemnu barbaan har'a galuu inni nuuf du'e Yesuus iddoo ta'eefi si ajjeesee jannata nyaanne maqaa gooftaan inni nu ajjeesu kunoo nurraa Yesuus du'a isaatiin aangoo seexanicha ajjeeseera. Ameen ameen. Narraa duuteettadhaan hime ani jireenya bara baraa kan samiin qaba jedhaan hime. Egaa ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf akka ijoollee Waaqayyoo immoo ta'uu taanee jirru humni Waaqayyoo nurraa calaqqisiisuudhaaf maaliin argamsiisna? Maaliin argamsiifna? Kiristoos biyya lafaa gaafa dhufe birmaduu nu baasuudhaaf, cubbuu jalaa nu baasuudhaaf, du'a jalaa nu baasuudhaaf, nuun immoo du'a jalaa wal baasuuf bifa maaliin nurraa calaqqisa? Yesus yeroo hundumaa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irra yoo dubbisne akkas jedha. Birmadummaatti akkasin jiraattaniif ani birmadduu isin baaseera. Deebitaniis immoo waanjoo garbummaa jalatti hin qabamtaniin jiraattanii. Deebitanii maaliin taatan? Waanjoo garbummaa jalatti. Yoo dukkanni bu'aa jiraate ati duukaa bu'aa jirtaa laata? Salafarraa duukaan bu'een inni Waaqarraa jireenya haaraa nuuf qophaa'ee jira. Ameen. Ani jireenya haaraa Waaqarraa qabadhaa maaloo. Kanaaf igaanii akkasuma Galaatiyaa keessa annee yoo dubbifanne hojiin foonii mul'ataan, hojiin hafuuraas mul'ataan. Jaalalli waan hundumaa gararraadha. Jaalalaan
Ijoolleen waaqayyoo kan beekamnu jaalalaan wal gorsuun, wal dhaga'uun, wal kabajuun, waliif kadhachuun, isa wal tuffatan miti. Amma yeroo tokko qeesii tokkotu ture. Tajaajilaan tokko baay'ee tajaajila. Qeesiin kun immoo namichi sana guddisuuf jedheetu gorfata. Maal obboleessa koo akkasitti jiraadhu. Jireenyi gooftaa wajjinii kana bor mul'ata keessiif guddata. Mee akka argite mandararran fiigin, asittis immoo gaafa nama dura baatu hin ariifatin. Tasgabbaa'i. Gorsaan biyyaaf barbaachisaan. Iyesus guddaadha. Hafuurri Kiristoos keessa gorsan dhagaa. Inni sun immoo maalitti hidhatee jira? Hiriyaa dukkanaatti hidhateera. Hiriyaan dukkanaa sun immoo maal barsiisa? Afaan isaa dukkanaa jiru sana keessa haasaa jechuudha. Kottumee wal bira oolla. Kottumee saka utuma waldaarra hambisaa. Utuma jedhu maal jecha? Ganaan booda qeessiin gaafa gorsu akkas jedha ture. Tajaajilaan tokkoon tajaajila. Wanta gassi qabu, wanta yeroo tajaajiluuf baatu, namummaa kee qabu Waaqayyo guyyaa irraa kaasee sirraa qabade. Akka carraa namichi kun eessa taa'aa jira? Qeesii bukkee taa'ara. Simitii kan gadi na qabu. Simitii kan gadi na qabu. Qeesichaan akkeedha. Simitii kan gadi na qabu. Bara kana ijoollee Waaqayyoo kan nu godhu, ijoollee Waaqayyoo akka nu taanuufi ijoollee waaqummaa immoo akka nurraa mul'atuuf wal dhaga'uu, wal jaallachuu, waliif abboomamuu, gaafa du'aas gaafa gammachuuf waliif hirmaachuu, tajaajilaan illee kan humna keenyaan ol yoo ta'e Waaqayyo humna isaa ol kan jiru immoo isa dooteef tajaajila akka isaatii dhaga'u, paasterii keenya kabajuu, biyya lafaa keessatti illee afaan biyyi lafaa jettu jechuu dhiisu, waliif obsuu, irra waliif darbuu, irra waliif darbuu. Bara kana garuu irra waliif darbuun hin jiru. Yooti gorsite fiigaa gadi sogga malee amborii nama ta'uun qaban jedhu. Kanaaf Hafuurri Qulqulluu maal jedha? Maddi Kiristoos Yesuus keessa jiru wal dhaga'uuf wal jaallachuu, isaaf abboomamuu, isa dhaga'uu, isa nuuf kenname kan ammoo itti jiraachuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus ijoollee Waaqayyoof ijoollee seexanaa kan adda godhu, ilmaan dukkanaaf ilmaan ifaa kan adda godhu. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo har'a akkasitti nutti dubbatu kun garaan jaalalaa mana keenyaaf haa ta'u, garaan nagaa mana keenyaaf haa ta'u. Har'a garuu nuti maali? Nagaatti amanne, nagaa qabna. Ilmaan nagaati, ilmaan ifaati. Isaayyaas boqonnaa 60 yoo dubbisne isin maal jedha? Isin ifa biyya lafaati. Nuun garuu dukkana biyya lafaa sanatu barbaadachuu barbaanna. Dhiisi. Deebii lubbuun tokkos keessaa makiinaa dheessi cabsa ta'uun beekon. Jireenya sirkaa bada ta'uun beekon. Garaa Waaqayyootti gaddu wayyaa adii nama fuudhee xureessaa jiruun as keessatti argaa jira. Yesuus Kiristoos guyyaa saafaa waan gaa'ila kee diigee waan mana kee xureessee waan jireenya kee battinneessuun argaa jira. Deebisi luka keettiin jedhinaan jechaa Hafuurri Qulqulluu nama tokkoon as keessaa sittiin bu'u Waaqayyo sitti bu'aa jira. Deebii isiin jedha Waaqayyo. Sii baate waan hundumaa. Garuu qalabatii harkatti sitti buutuu darguutti jira. Ivaali haadii gamar baay'eeniyas. Maanni qalabatiin harkatti buutu naan abbaa manaa dhiisee nama deemuuf jedhu jira naan jedha Waaqayyo. Kottaawwan qulqulloofna Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa lanaagaa dubbichatu ala baasi jalaa jedha deebii isiin jedha Waaqayyo. Ana siif wayya. Natu mana siif dhaabe. Garuu wanta dudda sitti gatee deemuuf jedhu jira mana kee keessaa. Arraba kee hojii kee miila kee deeffadhu siin jedha Waaqayyo. Uwa latiigaa namoos piraayijeen Waaqayyo moo'eera jedhame safanan. Waaqayyo moo'eera. Amma dabala Waaqayyo moo'eera dhaasin. Abrahaam sababa qajeelaateef, sababa Waaqayyoon dhageef, sabni hundinuu karaa qabeenyaa Abrahaamiin eebbifamneerra. Namni Waaqayyoon dhaga'u sassatuu hin qabu, ariifachuu hin qabu. Namni Waaqayyoon dhaga'u Waaqayyo isa eebbisa. Waaqayyo jalqaba Abrahaamitti gaafa dubbate dachee lafa kanaa ilaali yaa Abrahaam jedhe. Gad jedhee ilaali. Ol jedhi yaa Abrahaam urjoota waaqarraa ilaali. Urjoota samiirraa ilaali. Yaa Abrahaam zarii kee akkasan baay'ise. Beenyaan qajeelummaan fidu beenyaa eebba bara baraati. Haleluuyaa. Beenyaa jallinni fidu garuu beenyaa du'aaf beenyaa diigumsaati. Lord Ivanias.
jijjiirradhu qalbii ammayyuu sirriitti. Sirna deddeebisaa rafurri waaqa. Waaqni guddaan. Waaqni jabaadhaan jedhan. Ashu waaqni jabaadhaan jedhan. Kanarraan kan ka'e qajeelummaan maal namaaf godha? Namaaf umurii dabara. Qajeelummaan maal namaaf godha? Bara namaa dheeressa. Isaayyaas 38 irratti Hisqiyaas maal hojjete? Beenyaa qajeelummaa isaatiitu bara isaaf dabale. Umurii du'a mana keetti ol galchaa jirtu mee imimmaaniin ofirra dabarsi Waaqayyo waggaa sii dabalaan jedhe. Gadda garaa namaa kan beeku, yaada garaa namaa kan beeku Waaqayyoodha. Namni garuu saruu dibannee deemnu kana laalla. Abaluu nama Waaqaati jechuu dandeenya. Yaa nama Waaqa nama tokko sitti dubbachaa jira har'a deebiin deebitu taanaan kisaaraa ulfaataa sitti dhufaa jiran jedha Waaqayyo. Hanga ani wanta caccabees jalaa badun beeku. Waaqayyo hammuma argattee hammuma natti gammadde deebitee of dhabda dukkana tokkotu si salphisuuf jedha kana mana namaa keetti salphachuuf jetta. Waaqni waaqota mana namaatti nun salphisin ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Cubbuu hojjennee Waaqa jalaa baduu hin dandeenyu. Garuu boonyee kadhannee Waaqa ofitti araarfachuu dandeenya. Cubbuun keenyan abaarsaati. Abaarsi kun immoo nuti ofitti fidaa utuu Kiristoos nutti dubbatu kanarra jechuun qabu. Rakkina yoo ta'e hojjettee keessaa baata. Milkoofta. Waaqayyo gooftaan jireenya keenya namummaa keenya eebbisu. Ameen jedhaasin. Ameen jedhaasin. Waaqayyo waan haaraa siif hojjetu. Waaqayyo waan haaraa siif hojjetu.